Har'a ayyaana dhiyaachuu barii irreechaa ibsaa jedhamu goobee fi shinooyyee qeerroowwanii fi qarreewwan Finfinnee akkasumas naannawaa ishee jiraatan ba'uudhaan kabajanii jiran. Uffannaa aadaatii fi kuula faayaa kaaniin miidhaganii kan dhufan dargaggoonni kun shubbisaa fi dhiichisas gammachuun mul'isaa turan. Dargaggoo Bidarsuu Girmaa Tufaa Boqqojjiitti dhalate Adaamaa jiraata. Har'a Finfinneetti kabaja ayyaana goobee irrattan isa arge. Ayyaanichi baran birraa simannaadha. Jala bultii birraati. Ayyaanatti dargaggeessitti wal argee waaqa galateeffatu, kan asiin nu geessee galateeffatu, warra fira aantee gaafatu, sirbatti shaakalu, wajjin bashannanu quba wal qabaatu jechuudha. Achitti kan sirbiru goobee maaloo yaa dureessa ko goobaa haare goobee yaa daraa waaqa si uume goobaa haare jennaati eegalla gaafa manichaa dhaqu jechuudha. Faarsaa san booda yoo inni nu simatee nuu kenne in eebbisne jechuudha. Warri nuu kenne amma migaa kunno amma nagaa miqanyaan isaa eessuma jirti kunno as jala jirti harree caareen irra magarte harreen irra qoqorte jenna. Akkasitti faarsine eebbifnee ba'an. Shamarree Boontuu Garramuus magaalaa Sabbataa irraa akka dhufte dubbatti. Shinoo jechuun ayyaana qaamii ayyaana dubartoota jedheen ibsa. Haala gaarii ta'een kabajaa jirra. Ayyaanni kun immoo nuuf babal'atee akkasitti shamarranii fi aadaan kun sirriitti guddatee akkasitti as keessatti kabajuun keenya immoo baay'ee na gammachiisaa jira. Haala gaariidhaan kabajaa jirra jechuudha. Shamarree Naayimaa Saayid barattuun kutaa 10 Adaamaarraa dargaggoo Dibaabaa Badhaadhaa Shaggar Gadaafaa Ajjiirraa akka dhufan himu. Ayyaanni kun aduu adda hin citini marsaa 6ffaadhaaf akkasiin magaalaa Finfinneetti kabajamuu isaatti gammadoo ta'uu dubbatu. Daangulee jedhu waan adii tokko heerumaa jedhu seenaa bara durii dagatame sanii amma mootu kan magaalaa Finfinneetti argamne kan beeksisaa jirrudha. Goobee haala kanaan kabajuun aadaa keenya addunyaa irratti mul'isuudhaaf warreen eenyummaa keenya hin beeknes eenyummaa keenya itti agarsiifachuudhaaf aadaa keenya haala kanaan ibsachuuf asitti argamnee baga geessanii siniin jedha sinillee. Jaarraa tokko walakkaa dura aadaan keenya dhokatee kan ture har'a aadaan kun aadaa boonsaa ta'ee aadaa nama hawwatu aadaa saba kamiif biyyoota Afrikaa gaafa Afrikaa jiraniif illee fakkeenya ta'ee akkanatti dargaggoon qarree fi qeerroon keenya yeroo bahee taphatu baay'ee kan nama hawwatuu fi baay'ee kan nama boonsudha. Shinooyyeen badee ture waan baay'ee dhagaa waanuma waliin beeknu wanti badee ture amma immoo haala kanaan as keessatti iddoo tokkotti qabamnee giddugala kanatti walitti qabamnee Oromoon marti walitti ga'ee shamarran Oromoo hundi dhufanii as keessatti kabajuun keenya gammachuu guddaa naaf qaba. Obbo Daraaraa Katamaa itti aanaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Goobeef shinooyyeen maqaa lama kan qabu goobeen kan dargaggoonni yookiin dhiironni fuudhiin gurmaa'in isaan walitti gurmaa'anii bara haaraa yookiin immoo yerootti Oromoon ganna dukkana jedhee ilaalu firri waliin agarre hiriyaa firiyaa waliin agarre ganna keessa gara biraatti ba'an yookiin immoo dukkana keessa gara ifaatti itti ba'an kan itti simatanii fi hawwii gaarii baraa dhufuutti ibsatanidha. Shinooyyeen immoo bifa maqaa wal fakkaatuun kan dubartoota qarreen hin heerumin walitti gurmaa'anii mana deemanii karaa deemanii kan itti bara haaraatti simatan kan ittiin wal eebbisan kan ittiin ollaa isaanii eebbisanii fi walitti dhufeenya gaariitti cimsatan jechuudha. Ayyaanota duudhaalee seenaalee aadaa afaan fi sonaalee aadaa sirna gadaa keessa jiranii fi aadaa uummata keenyaa keessa jiran misoomsuu beeksisuu fi hawaasi keenya immoo akkatti jiraatu akka bifa amma argaa jirru kanaan hawaasi keenya eksperiyansii godhee akkatti jiraatuuf Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaadhaan irratti hojjetaa jira. Ammas immoo gama miidiyaatiin gama miidiyaa idilee miidiyaa hawaasaatiin akkasumas hawaasi keenya illee akkatti jiraatu gochuudhaan sirna keessa galchuudhaan aadaa fi duudhaa keenya mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa kan jirru hojii milkaa'inaa amma argaa jirtan kana hawaasi keenya kan isaa godhatee keessa itti jiraataadha kan jiru bifuma wal fakkaatuun kana caala cimsinee hojii piroomooshinii hawaasi keenya ni dagate akka dadammaqu akka deebi'ee itti jiraatu akka aadaa isaa kunuunsu akka aadaan san banne akka godhu hojii dookumenteeshinii hojii beeksisaa fi hawaasi keenya akka itti jiraatu hojii gochuun hojjannaa jechuudha. Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa 6ffaadha kan jedhan Obbo Daraaraan feestivaala sababa garagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akka jedhetti kabajii ayyaana Goobee fi Shinooyyee Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuun isaa itti fufa.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.